Namoonni TikTok itti fayyadamtan hundi keessanuu viidiyoo kana daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha. Viidiyoo kana keessatti sitingiiwwan TikTok keessan irratti beekuu qabdan 5 qabadhee isiniif dhufee jira. Sitingiiwwan kanneen 5 beekuudhaan faayidaa guddaa irraa argachuu ni dandeessanii. Warroonni TikTok itti fayyadamtan sitingiiwwan kanneen 5 yoo beektan baay'ee itti fayyadamuu dandeessan. Akkasumallee warroonni TikTok hojjettan baay'ee tokko isin qarqaara waan ta'eef TikTok keessan irratti sitingiiwwan beekuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan 5 qabadhee isiniif dhufee jira. TikTok keessan irratti sitingiiwwan beekuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan 5 qabadhee isiniif dhufee jira. Nageenya isin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as akkuma baratame viidiyoo haarawaan walitti deemnee jirra. Viidiyoo kana keessatti TikTok keessan irratti sitingiiwwan beekuu qabdan 5 fi kan faayidaa guddaa qaban kan namoonni baay'een hin beekne 5 qabadhee isiniif dhufee jira. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan anaan ufu baga nagaan dhuftan jecha. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kanaa hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Daayi amma gara barnoota keenyaatti. Duraan dursitanii dhaggeeffattoota kan koo warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessanuu VPN bilbila keessan irratti qabdan on godhadhaadha. VPN bilbila keessan irratti on godhachuun anaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef ana qarqaruu yoo barbaadan VPN keessan on godhachuudhaan si'aayinaan viidiyoowwan akkanaa akka isiniif hojjedhuuf VPN keessan on godhachuudhaan viidiyoo kana daawwadhaadha. Anaaf qarqarsa guddaadha waan ta'eef. Egaa duraan dursitanii gara TikTok keessaniitti ni seentu. Gara TikTokitti erga seentanii booda dhaggeeffattoota kan koo TikTok keessan kan irratti sitingiiwwan sirreeffachuu qabdan 5 isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo amma. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu jalqaba gara profaayilii keessaniitti ni deemtu. Asirratti argaa jirtan viidiyoowwan kanneen an gallakkisee ture kanaan dura dhaggeeffattoota kan koo viidiyoowwan an gallakkisee kana namoonni akka buufatanii itti fayyadaman godhuu fi akkanumallee namoonni buusanii akka itti fayyadamne godhuu ni danda'a jechuudha. Viidiyoowwan asirratti argaman kanneen namni daawunlood godhee akka itti fayyadamu godhuu fi akka itti fayyadamne gochuu ni danda'a. Kanas gochuudhaaf gara profaayilii keessaniitti ni deemtanii profaayilii irra ni seentu. Ergasii immoo sarara sadiin kana irratti kilik gootanii itti aansuudhaan immoo settings in the privacy kan jedhu kana irratti kilik gootan. Itti aansuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan privacy kan jedhu keessa ni seentanii ammas akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo download kan jedhu ni argama. Download kan jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo video downloads kan jedhu kana irratti isa kana tongilii kana oof ta'ee haala kana yoo kan jiraatu ta'e namni kamiyyuu viidiyoo isin TikTok keessan irratti post gootan yookaan gallakkiftan buufattee itti fayyadamuu hin danda'u. Pilaatfoormii biraatti qofatti yoo fayyadame qofaadha kan buufachuu danda'u. Garuu namni kamiyyuu akka viidiyoo isin gallakkiftan akka buufatu gochuu yoo barbaadan viidiyoo downloads kan jettu tana on godhuudhaan viidiyoo isin TikTok keessan irratti gallakkiftan namni kamiyyuu akka buufatu gochuu ni dandeessanii. Akka hin buufanne yoo barbaadan immoo isa kana ofirraa off gochuudhaan namni kamiyyuu viidiyoo isin TikTok irratti gallakkiftan akka hin buufanne gochuu ni dandeessan. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo namni kamiyyuu viidiyoo keessan irratti duutii akka hin hojjenne akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namni kamiyyuu viidiyoo isin gallakkiftan viidiyoo isin asirra post gootan kana duutii gochuu hin danda'u jechuudha. Kanas gochuudhaaf guutumaan guututti akkaawuntii keessan kan TikTok irratti viidiyoo isin gallakkiftan namni kamiyyuu duutii gochuu hin danda'u jechuudha. Kanas gochuudhaaf asuma profaayilii irra ni dhuftu. Profaayilii keessan irra erga dhuftanii booda sarara sadii kana irratti kilik gootanii ergasii immoo settings in the privacy kan jedhu keessa ni seentu. Itti aansuudhaan ammoo akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo privacy kan jedhu keessa ni seentu. Akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo keessa yeroo gad dhuftan gara dakaa kanatti diit kan jettu ni jirti. Ishee kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo diit kan jettu kan jalqaba kana irratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan viidiyoo keessan eenyutu diitu akka godhu barbaadanii isiniin jedha. Everyone irra yoo godhatan namni kamiyyuu viidiyoo keessan irratti diitii hojjechuu ni danda'a. Akkanumallee isa kanarra yommuu yoo godhatan isa dakana kanarra yoo godhatan dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan namni filoo isin godhe yookaan immoo filoo baakii keessan nama isiniif deebise qofa nama maatii keessan ta'e yookaan filoora keessan ta'e qofa akka diitii godhu gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee only me kan jedhu kanarratti yoo godhatan immoo namni kamiyyuu akka viidiyoo isin gallakkiftan diitii hin goone gochuu ni dandeessanii. Garuu namni kamiyyuu akka diitii godhu viidiyoo keessan yoo barbaadan everyone kan jedhu kanarra godhadha. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu viidiyoowwan hanga ammaatti daawwattan TikTok erga itti fayyadamuu jalqabdan irraa kaasee hanga ammaatti viidiyoowwan daawwachaa turtan bakka tokkotti akkaataa ittiin TikTok keessan irratti argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana daawwachaa jira. Viidiyoo kana daawwachaa osoo jiru yeroo biraa viidiyoo kana argachuu illee barbaade salphumatti akka argadhuuf viidiyoo hanga ammaatti erga TikTok itti fayyadamuu jalqabdanii kaaftanii TikTok irratti daawwattan akkaataa ittiin argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf jalqaba gara profaayilii ni deemtu.
Ergasii immoo profaayilii irra ergi seentanii booda asirratti sarara sadii kanarratti kilik gootu. Ergasii immoo sitting and privacy kan jedhu keessan seentan. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan comment in the watch history kan jedhu kanarratti kilik gootanii. Akkuma amma asirratti argaa jirtan wantoota lamatu isinii dhufa. Tokkoffaa watch history kan jedhudha. Lammaffaa immoo comment history dha. Watch history kan jedhu viidiyoowwan hanga ammaatti TikTok erga itti fayyadamtanii kaasee hanga ammaatti kan jiru viidiyoowwan isin daawwattan jechuudha. Bakka tokkotti isinitti agarsiisa. Inni lammaffaadha immoo comment history kan jedhu TikTok erga barattanii itti fayyadamtanii koomentiiwwan isin namootaaf barreessitan kan hanga ammaatti namootaaf barreessitan isinitti agarsiisa. Watch history kan jedhu kana keessa akkuma asirratti argartan viidiyoo kana duratti daawwachaa ture watch history keessatti illee ni argama jechuudha. Akkuma asirratti argartan jalqaba irratti argadhe jechuudha. Hanga ammaatti TikTok keessan banattanii daawwachuu erga jalqabdanii kaaftanii hanga ammaatti viidiyoowwan isin daawwattan bakka tokkotti ni argatu jechuudha. Haala kanaan viidiyoowwan hanga ammaatti daawwattan hunda bakka tokkotti haala kanaan argachuu ni dandeessan. Kan kanaan dura daawwattanii darbitan jechuudha. Viidiyoo barbaaddanis irra deebitanii daawwachuu barbaadan watch history kana keessa seenuudhaan irra deebitanii daawwachuu dandeessan. Watch history keessan clear gochuu barbaadan immoo select kan jettu gubbaa kana irratti argamti isii irratti click gochuudhaan viidiyoo barbaadan keessaa select gochuudhaan balleessuu ni dandeessan. Akkanumallee select all watch history kan jedhu kana irratti click gochuudhaan akkuma asirratti argartan delete gochuudhaan watch history keessanillee clear gochuu ni dandeessan. Ergasii immoo delete jettanii haala kanaan watch history keessanillee delete gochuu ni dandeessan. Al tokko xiyyaa kana tuquudhaan of duubatti deebuudhaan amma immoo koomentii namootaaf barreessitan akkaataa ittiin argattan isinitti agarsiisu. Comment history kan jedhu kana keessa seenuudha. Akkuma asirratti argartan koomentiiwwan hanga ammaatti isin namootaaf viidiyoo namaa jalatti barreessitan haala kanaan asirratti argama. Koomentiiwwan isin barreessitan jechuudha. Hundi isaaniiyyuu as jalatti argama jechuudha. Haala kanaan koomentii namaaf barreessitanis haala kanaan ilaaluu ni dandeessan. Afraffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo aappii TikTok irratti free space akkaataa ittiin argachuu dandeessan. Kana jechuun bilbilli keessan akka hin guutamne isiniif godha waan ta'eef wanta kanas fayyadamaadha. Sababni isaas keechii TikTok irratti argamu balleessuu ni dandeessu. Free space ni argatta waan ta'eef clear gochuu ni dandeessan jechuudha. Kunis kan isin gargaaruuf bilbilli keessan guutamee akka isin hin rakkifnee fi meegaabaayitii baay'ee qabata wanti kun waan ta'eef bilbilli keessan isin jalaan guutu. Kanas gochuudhaaf profaayilii irraan dhuftu. Ergasii immoo sarara sadii kanarratti click gootan. Ergasii immoo sitting in the privacy kan jedhu kana keessanii seentan. Itti aansuudhaan immoo kana keessa gad deemuudhaan dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argartan free app space kan jedhu kanarratti click gochuudhaan akkuma asirratti argartan keechiin asirratti argamu meegaabaayitii 737 jechuun fiilmii 2-3 kanaaf qabachuu danda'u jechuudha. Bakka na jala qabatee jira jechuudha. Keechiin kun wanta barbaachisaa hin taane kan isin qarqarre kan isin illee fayyadne waan ta'eef clear kan jedhu kanarratti click gochuudhaan ergasii immoo clear kan jettu kanarratti click goosan ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo duwwaa isiniif ta'a yeroo hundayyuu free space bilbila keessan irratti argachuudhaaf yookaan bilbila keessan akka isin jalaan hin guunne gochuudhaaf wanta kana sirreeffadhaadha. Inni immoo download kan jedhu kanarratti click gochuudhaan isa kanas viidiyoo isin download gootan meegaabaayitaan asirratti hin argama waan ta'eef isa kanas clear gochuudhaan dhaggeeffattoota kan koo free space yookaan bakka bilbila keessan irratti argachuu ni dandeessanii. Kunis kan isin gargaaruuf bilbilli keessan guutuudhaan akka isin hin rakkifneef isin gargaara jechuudha. Shanaffaa irratti kan isinitti agarsiisu immoo dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin daataa bilbila keessanii ittiin qusattan isinitti agarsiisa. Aappii TikTokiitti yeroo fayyadamtan TikTokii keessanitti yeroo fayyadamtan jechuudha. Daataa keessan TikTokiin akka isiniif qusatu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba gara profaayilii keessaniitti ni deemtu. Ergasii immoo profaayilii keessa erga seentanii booda sarara sadii kanarratti kilik gootanii itti aansuudhaan immoo sitting and privacy keessa ni seentu. Itti aansuudhaan immoo kana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo gara dhumaarratti daataa saver kan jedhu ni argama jechuudha. Daataa saver kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii daataa keessa save godhachuu warroonni barbaadan keessattuu warroonni daataatti fayyadamtan warroonni wifi hin qabne jechuudha. Ishee toongilii kan haala kanaan on godhadhaadha. Haala kanaan off taatee yoo kan argamtu ta'e on godhadhaadha. Kunis kan isiniif gargaaruuf daataa bilbila keessanii akka isiniif qusatuuf isin gargaara waan ta'eef itti fayyadamaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo tiippiiwwan kanneen irraa akka fayyadamtan abdiin qaba. TikTokii keessan irratti sittingiiwwan beekuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan 5 isiniin dhaqqabee jira. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kanallee like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Hanga ammaatti waan na daawwattaniif baay'ee tokko galatooma. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.